asitti nambisne garuu ani keessa hin jiru. Ay jechuun kan qabata. Ilaallare doktora si geessu booda cheeggoona. Injira bakkitti ilaalaman. Abibti gaafa heerumu laala rakkoon qabu dhisi. Gaafa heerumu laalla anaaf inni walii galee. Gaafa heerumti jaarsi kee ilaalu anammaa jechuun afaan guuttadhe jechuuf hin jedhe maali? Gaafa heerumu rakkoon qabu. Akka malee doktora fidaa. Lubbuu akkam jirta maal jechuu barbaadeeti. Sila gabii haadha seenaa kana maal jedhaa jirtan qo'innaan ta'e? Dhaggeeffadhu wanta si maasliin akka jedhe. Ani dubbii haadha geemii haadha seenaa keessa hin jiru Oromoo. Asti waan beeku qabdan. Maali siitu ani proofaayilan tolchisiisee ati kagaalitti fidi. Asli yoo moomtee haadha baay'ee irraa gadi buujee jira. Habibti moyattiin ni mooti beekta moyattiin akka moota akkana shakku jira. Kaleessuma maal jettee ani nee shinfatan falligim jettee isiin na moyannaan guyyaa sadiif wallahi ni irraa badaa. Ammallee ankooyinii kuma kudhan qabsiise. Ma eenyu waliin? Intala waliin bisisima haadha seenaatiin moo'eelee kuma kudhan qabsiise. Wallahi. Osoo katti fiddeen hanqatiin kuma kudhan qabsiiste? Kuma kudhan qabsiise. Amma sintiyyoo. Kaanee egaa akkan immoo amne waan beeku. Maal qopheessiteef qoy maal qopheessiteef museenaadhaaf? Habibti giiftarri jimmaa asirra hin jiru. Akka jimmaatiif giiftara hin qabdu. Raabumatu nu salphise maal haa goonu jettame ati. Anaaf sitti mari'ata. Ani dhaggeeffadhu. Damuu miciyyoon sababa micoo sanni beekti sababa keetitu gizee lama walallee jira micoo sanni afaan dheeratti. Museenaa micoon yoo afaan dheeratti ansin qarqaaraan jeen karaa maariffaatiin. Kana qofa irratti walii gallanaaf museenaan. Ay amaariffaa na biraa rakkoon hin jiru rakkoon giiftii yoo taate malee. Amaariffi rakkoon hin jiru. Haati seenaa maal jette beektaa? Walitti kaana afaan beeknu walirraa intini jenna rakkoon qabu. Wal mari'achaa jira miiqoo takka piliizaa. Isiin maal jette beektaa? Guyyaa san kootta agarsiira taaptabiif qophiliin kinaa godha malee Oromoon takka narraa haftu hin jirtu jetteesi. Eenyu jaa? Isitu jedha. Wayi akkuma haadha firoodhaa makiina diimtuu takkaaf simo'anii galanii jedhaanii jedhaan maal jettaa? Wayne dhugaa. Muhammed galii. Doktor bar proofaayilar reesii godhannaa maaltu deemaa jira jeen beektinna. Geemiin qaba. Qaalitti dura na godhate ani ni taphadha ittiin sammuu an keessa hin jiru. Sodaattee hafti naan jettii fi bara. Egaa sodaattee hafti naan jedha haadha faaxeetiin jeen dubbii tana keessatti kan hedduu deemu jiru. Haati faaxee maal qopheessite na ani hin beeku jeen ati maal qopheessite silaa jechuun isii biratti illee walii galuu baannu si'a. Waan qopheessite ni jira? Marqa qopheesse kaa. Anis dhadhaa Kuno tokkummaa marqaan qopheessite. Maal jechuun akka ganda isiititti ilma ganda isiititti maal qopheessite ati? Ankariin joon marqaan qopheessee keettu. Hangeemii museeraa qabaachuu Takka aslii lama reedii sadii mubaarakii afurii fatiyaa shani namoonni kun waan nyaata galamti. Kabajamaa namaa. Annam tokko natti hin dhufiina bahararra deemee taphataan fagoo taa'e akka isin na laaltamte. Ati marqaa godhu deemu. Natti hin dhufiina. Marqa godhu deemee abitti maa guyyaa san namni dhufe maan nyaatee gala. Laala nam Abitti tokko baharan deemaa. seenaan kun hafuu qabdi jechuun wanta kanaa dhiisaa. Maan nyaata gote yoo moomtee. Anu sanuma shakkaa jira bara akka fatii hanga fageemii isiidha hoolaa doolara 500 300 bittee qalteeti doolara 400 bicha argatte 100 takkitti bicha tirfii buufadhe. Wayi ka'ee miliquu guyyaa nu jala ga'e bakka jijjiirradhe bilookisi of jalaa godhu laata. Kan baakooti. Haadhati gaafa geemii taphatanii turree qalanii siyaamanii. Garmichaa isaanii dandeessu haadha faaxee. Haa inni dhaggeeffadhu ani gaafa abduuseedha. Kun warri miidiyaatu dhagee jira. Abduusee nyaadhu inni kan hin dadhabee argite nyaata qopheessee haadhati namni hundinuu geemii mo'amnaan nyaata jira tarkaanfatanii dabarre. Habibti wannoodha abduuseen barree leengadammaa kolfaa taphatee barka kuma dibbalama. Amma duraa sana agarree laayif irratti ara nyaadhu. Ka amma duraa sun miira hamaan eeggamaa ture barka leengaddaa sun ammoo bari rakkoon qabu kaleessa fadha waan ta'eef noormaaliidha. Amma haati seenaatiif abduuseen garagara. Haadha seenaa namni irraa hafu hin jiru akkuma kiyyattuu jechuudha. Namnummaan haadha seenaa irraa hafu hin jiru. Nin mooyatti abadan naaman. Haati seenaa hin moo'atti. Dhaggeeffadhu amma maal jettati maal qopheessiteef silaa miskiintiitti dhaabar. Wallahi maal qopheessite?
Abibti akka udduun na dhukkubdutti bulii kudhanii tana taa'ee shakkadhuudhe qurxummii 15,000 takka fuudhee dhufa. Nurraa gaxaniyaa intaliyoo ifiitti seensitan jaanii nu dhiisanii. Ani keessa hin jiru yaa Oromoo. Abibti akka deengadda ramzaati ilaali deengadda ramzaan mo'atamee innaa wayi dhaqeetiin amshir jedhee mo'aa takka jedhee lip gastii isaallee ol hin seenne lip jedha abibti lip gaafa naaf illee lip jedha. Na ragaxanii baraan guyyaa ramzaa jechuun ani hirmaadheen ture Amma ishii maal haa goonu mee na bilaa bar maal haa goonu akka. Guys, yoo moomtee lafaatuma galabbata aannan tuqina ani dadhabeen jira amma fa galabbata Abibti maaliif na galabbatan inshaallah. Yaa si itti galche jaanii ture. Yoo ati leencaan qopheessine si ragatan. Abibti kalloolli mucaan in omaan taate. Guys akkam jettan isin namni dhibbi jahaat jirtan kun akkam haa goonu. Haata fadhi moo hadiisu sirees booda Tokkummaa callisee dubbadhu. Hamariyan yoo haadhi qilleensaan toliin Maati maal jetta intala ganda keetii kanarraa. Angeemi qabachuu museenaa kun haadha faaxa sirraan dhagee amma kun si biratti amma hin dhagee warla. Ani bar porofaayilii godhattee achumaan badde online irraa kootuuti namatti himadhu namni quba sin qabu jedhee ni bara namatu waamee iyyuu. Yoo bitti qabdi sirra guyyaa meeqaafi? 17 Kudha torba harri meeqa? Harri ja'a moo torba? Guyyaa 10 hafe jechuudha. guyyaa 10 tafe guyyaa 9. Amarree illee guyyaa qabdi. Geemiin qaba jedhi malee museen ati lafa irratti geemiin qaba narraa nafinaa uui qabii ganda lakkisee malee ati. bakka qabaa ganna dhiisaa amma maal yaree? Abibti gaafa makii fi ibsaan taphatee girgiraa'ee uummanni porofaayilii isaanii hunda ta'e si namnummaan tokkichi porofaayilii si kaa'ate hin jiru akkam. An jechuun dhufeerraan dubbanne gaa. Abibti anuma kiyyoo maal jedha seeta gaafa 10 takka yookaan 12 irraa porofaayilii kaadha miskiintitti tana hidhee itti yaadu jira namnummaa tokko porofaayilii kaatullee hin argine rakkanne. Jaarsummaan kellee porofaayilii sin kaanne bara. Jaarsi an akka nama kamiitu an keessa hin jiru barreeffama isaa booda screenshot godhee si ergaa gaafa suuraa arguun an keessa hin jiru maaltu geemii taphadhu siin jedhee. Abibti taphadhu wallahi Oromoon si faana jirti. Isiin namittiin yoo Taphadhu siin ta'e jedhee. amma laal beektaa yoon faatillee guyyaa sanii naftu amma asliidha jennaan miira keessa galan jaartii asliiti jennaan. Maa akkas jettaniitti himtan silaa bar rakkoon sanii. Maal isa poostii godhan jirtu ati argan jiranii. An jaartii asliiti jennaan amma beektaa yoon faatillee namni hundinuu yoo akkanatti itti qophaa'e. Gaafas beektaa yoon faatillee yoon himaa nyaallee gastii irrannaa argaman jette. Garuu gastii irratti argamu osoo hin taane siisteema yoo beekanii jedhanii. Warreen bira jiru kunis amma dhagee irra caalaan kun jechuudha. Dhibbarfan kun ammuma dhageessanii lamuu jalaa nafinaa guyyaa isaa lakkoowwadhaa abaaboo sol darbadhaa gocaas Taphaabillee godhaa. Habibi dikkaa guddaa si waliin jira amshir faaxee mana madaamillee si waliin jirti warri giiftii bituu danda'u. Kadiji atillee makiina diimtuu qopheessi 17 jechuudha gaafa guyyaa 17 galgala sa'aatii 4 irratti jechuudha. Porofaayilii godhadhaa guys. Sa'aatii maa akka Itoophiyaa akka biyya Arabaatti akka Awurooppaa Ameerikaa akka Kanaadaa waan akkanaa. Porofaayilii irra jira barnaan hojjedha irratti. Kanaadaa gaafa Kanaadaa meeqa akka ta'e hin beekan. Kanaadaa hin beekan. Ameerikaadhaa garuu ganama sa'a 3. Nuti warra Suudii warra Dubaay qofatti muu dandeenya gaa sa'aatii 4 Itoophiyaa jechuun 11 Dubaay. Afur Itoophiyaa jennaan walii gala kaa namni hunduu hin beeka halka keessa. Qoy. Naffi daawwan. Tilmaamuu danda'a jechuudha. Guys, family kiyya hundi keessanuu profile godhamee baxaabbataa fi family kosh warri jettanii Bira dhaabbadha. Maaliif jennaan haati seenaa takkaallee waa isin hin jettee hin beektu takkaallee waa isin gaafattee hin beektu. Sanuu yoo nasaba biraallee osoo ta'e homaa rakkoo hin qabu amaraan akka hin moo'atamne waama qabdan hin bira dhaabbadha. Hin mul'atu kaa porofaayiliin kaadhallee. Of duubaan kaa'ullee mul'atu. Ijoollee warra siis piroofaayilii godhadhaa jajjabeessaa Wal viidiyoo ceelaatiin inshaallah rabbi keerii haa godhu. Museen agaruu namni sirraa na fudhu gaa'oodhuma miqqanyummaadhuma wayyoodhuma gaaruma rabbuma wal didee jiraate ta'e malee namni badaa sirraa nafu. hin beekne Anuu wallaahi. kana dadhee bara ammas anuu Kolfaartii bara ammaas jalaa isiinuu as dhufteeti. As dhuftee kolfaartii bara. Maal ture isaa maqaan see? Gaafa taphattu immoo haasaan sirka sin badin ijoollee tokko irra caalaa
irra caalachanii sanii taa'uudhuma wayyee. Ijoolleen Yoo maqaasitti gochuun qaba malee. yeroo geemii eegale Sodaatni nama hundatti himadhu wallaahi. Kaleessa immoo akkisiin godhattu anana aarseeyyuu hin dhaawwanna jetti hin dhaadatti. Guyyaan torbaarra. Guyyaa 10 siyaasa. Guyyaa 10 qabdi jechuudha. Wallaahi isiin namoo yannaani tiktokii irraa badaa. Siyaasa sun sodaachisa. Isinis sodaachisuu qabda kana. Namicha qabdi namicha tokko qabdi. Ati mootii akkaawuntii kun guba jedhe. Namicha tokko qabdi. Umuseenaan barrakkoon isii barsiisa. Maagaritti yaanaan Oromoon. Anuyyuu maal jedheen seetaree Dr. Asliin ijateenna waan ta'eef haati manaa isaa akkasuma ijateenna isarra qaldii hin beeknu. Akka isin yoon himaa nyaa ilaaltan ilaalla Dr. Aslii jedheen. Jabaan. Haadha bannaatis yooni maanyam Dr. Aslii isa walitti. Isaan qaama feemasiin isaanii guddaan akkasi qabar. Akkasitti ilaallatan walii gala jedheen. Sirriidha yaadichi bar. Jarri jabaadha jedhu oonu biratti jabaallee hin taane. Haara sun gahee beellamaa yoo qabatee namni isa taphachiisu hin jiru maal taatee? Eegaa isaaniif jabaadha. Kan afaan banumaaf isa laalan malee nam tokko bar. Eegaa jabaa isaaniiti amma sana argite. Akkas jedheen ani ammallee soddaa warra mootiiti jedheen. Yaa waan gaarii jetteeni umuseenaa dubbadhu ati laayif sesseedi. Haati manaa isaa obboleetti abiyyiiti jedheen ani. Nan Haadha qaanyeessi. faatee adeemnu. Kai walitti deebi'a. sa'aatiin jaha bar hin ta'a garuu ammoo deemne. Maaliif hin taane halkan bareedaa bukkisuu hin deemu. Ifaan ni jira. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasul. Ifaan ni jira maal jechuu? Takka bikka ifaan hin jirre si geessee beeka akkamitti akka kana itti adafaa ta'e. Abiiti bakka ifaan hin jirre si geessee beekaa jettaati guyyaa hunda achi ganna baaftee gurra asliina nyaachisaatiin biizaadha jette. Yaa haadha seenaa waa oduu sitti hime rabbii jedhi adaa oduu tana akkamitti sitti himne dhageeffadhu. Booda haasofnaan amma sa'aanatti ga'e galgalan dhufa. Abiitti dhaga'i rabbii gadiitti dhaga'i wallaahi hin dagadde si bilbilee sitti himadhee dhageeffadhu. Deengadda gaafa bara. Musurraadha. Qoy gaafa bara haaraa. Haasoo tu dhiisi kanuma haasoo alti dhiisi mee dubbadhu mee. Gaafa bara haarawaa gadi baanaa beenan jedheen barri haarayaa gadi baaneetiini shati jennee deebinaa beenan jedheen okka jettee asii kaanee waliin deemne. Gizee asii kaaneetiin deemnee bakka waa tokko san jennu. Achi guute bakka kaanii guute asiin seenamu warra dura torbaan dura beellamate malee jedhan nu ari'aan reediin faatillee nu waliin jiran achi kaanee bakka biraa dhanne kaameraa qopheeffadhu naan jette kaameraa maalii viidiyoo kaafta kaameraa qopheeffadhu yaa haadha seenaati yaa sibiila kanatti ka ifaan keessaan ifa dhansan maal gachi kasi hidhannaan fooqii achirraan gaddaa qotanii bar naan jette. Beekaa hin Asii kaameraatti qabee akkanumatti taa'ee eege kaa mee haa ifu tabalashaa ta'uun oolu. Dhageeffadhu sibiila wanti jiranii beekaa akka Duubaay Burji Khaliifaa akka Duubaay takkaa jira xiqqoo takka biyya tana jechuudha. Akkuma jechuun istaayilii sanii ni jira. Achi keessa takka lama sadii jayti achi keessa riccitii inni haadha baatee mobaayila qabe. Mobaayila qopheeffadhatan mobaayilatti akkana qabee Waan deemta dhufaadha akkasitti ilaalu feetan. Sambuudha. haa ifuu jennaan ifaan ifuu dide. Sambuudha maal tabalashaadhaan jeen. Amma achi kaane tajaajilte amma waan beelofteerti isiin beeki takaleessaa waan nyaanne anis beelaheera waa takka nyaanne achi ka'ee mana nyaataa dandhabeera naan jette. Arruusi nyaanna jedhee tumaan osuma faana deemaa jiru amma kaanee mana biizaa ho'iidha. Biizaa ajajje kamiin barbaadnannaan kana barbaaddetti ajajjeetiin jette. Habiibti ilaali biizaa kana namichaan jetteen naashif jetteen naashif. Isiin naashif jette Buggeessi jechuudha naashif. Okay. Mee ati amma Qixxama jiraamiti qixxama kunoo ganama fuulii nyaatan kana jala hafee gubbaa irra timaatimiidhaaf wannoo kana naqee inshaallah akka gurraatti jabaatu kana harkisee fidi. Abiibti. Ani yadduu keessa nan seesisiina feeta waludha. Yaa haadha seenaa mee garanna gubatee. Ana natti himatina. Inuma cadni nyaadhu jedheen cadni si nyaadhu jedheen dagalee deebitee akka saree lafee alanjitu kana qurut. An deeme.
Sobdi jara kan dhaggeeffatina wallahi laazim. Egaa hin deebi'i Migaa'el kee kiyyaaf sodaadhe mana hin nyaadha jetteetis. Adeemti sinoo. Jara kana dhiisaa hin jire. Haadha seenaa dhageeffadhu. Guyyaa tokko mana foonii wayii nageessite foon. Waati maaluma waa himaa oltista. Ibsi nageessite mana foonii nageessite. Wallahi achi Kine kaani faati faati. ilkaan kiyya cabe osoo achi galee guyyaa sadi hin ta'in. Girgiddaan nu nyaachiftee girgiddaa. Haa ammaaniin godhe nama godhe rakkoo qabanii qaalichi Ilkaan kee foon. haadha faati ilkaan kee mana siinsi affeerteetti cabee. Eega nu nyaannee fidnee kaanee booda maal jedha seeta diqqoo isinii fiichi. Aanaan sirraa cabse foontu sirraa cabse foon re'een dullatti hidha qaalichi Ilkaan maal kaffaltee deemte. Re'een dullatti erga maal nu nyaachifte yaa obboleessa kiyya bar girgiddaa alanchaa oolee maal nu re'eetu dullatti hidha hin bilchaatu Re'ee dullatti sa'aatii baddaa dhuftanii akkuma ofirra hin deebine jechaadhaaf jedhe. duuba akkuma godhu re'ee dullatti isaatu qalee ilkee kan kee kan cabse foon isanii malee maakii cabse hagizee dhibba maakii mara kana fiddee foon na Ati nyaatte maallaqan kaffaltanii reessu malkaan dhabdee deemtee natti. Maallaqan kanfalu jenna dhee maallaqanii kanfalti Eegaa isiin Ilkaan kee achitti kaffaltee kaatee immoo maallaqa dabalataan kaffaltaa. haadhati nyaata nyaattee deemte jaanii wanti miidiyaarra naasa ooniif ni jiraan hin kafalee isiin kafaleette qawxii gootee girgiddaan nyaachistee girgiddaan Sa'aatiin deebina. Ciao. amma kana ni waan dubbatte asirratti rabbi sodaadhuti anama maal si godhee mee asirra kana himta miskiintitti maal barataa yaa faatee deemarra Haadha faate wanti ajaa'ibu deebii na gaafate deebiftee kaate ilkaan keessatti cabee jedhaa turani bar. tokkummaa Deebii namni hedduun na gaafataa ture deebifte as koomentii jalatti haadha faate ilkaan kee maal ta'e jedhaa jiru beektaa isa deebifte bar. Ilkaan kiyya qaraa ka qaraa cinaa tokkichaan nyaatamee jiru foon sanitti nyaadhee ka'ee foon keessa nagallaan foon qotadee akkana gonaani. deema amma asiin takkatti siidee akkasitti amma amma Habiibti balaa kee khayniana seenaan ilkaan asiin cabsite naan jennaan an daa'ima saniif asiin cabse jedheen seenaan asiin buqifteerti beektanii jedhan. Kaayi kaan uffadhee jira bar. Inni sana maakii keessatti immoo booskiin keessa turte lammoo taatanii dhabuu keessa wayya. mana girgiddaa sanii har'a mana eebbisnaa hotta jalleeta. Habiibti ani osoo itti bu'eeti makii girgiddaa irra hanga qajeelcha maali itti bu'an. Rabbii kiyya sodaadha. Wajjin reebaa irratti kufi fayyee gaafa seensi aarsite irrumatti kufi. Maan irratti fuftee galeessa fayyee silaalu minxaafooyinsi fakkaadha. Amma kii bar ol fuudhee deemaani bar ol fuudhee. Akkamitti ol na fuutee hin deemne si jamar sibiila guddaa qaalicha gaangistaraa kaastee akkamitti na fuutee hin deemne na fuudhuu miti na qabdee unaaf fiiguu haqa qabda asli qabdee deemta እንኳን አና miti እንዴ እንኳን እንትን ራሱ እንትን ጀ እንዴ ከበጫሴ miti ካሚው ሲንደንደው አለፋጤ አይ ማንቹ ፊቲት Ati amma kanaafuu maal goona jetta atam. Akkami akkaataan keenya kun kaadhaa. አይ ሀዴም ነው እንጂ በር ሀዴም ነው መኸ Mallaqa illee qabu mallaqa fuudhiyaa. ነው እንቀበውን ፉደቱማ Guyyaa hunda wanni achi deemeetiin girgiddaa alancaa birrii kan faluuf hin jiru Habiibti. Birrii mana dhiisee deema. Qaqqabuyyuu. አረተኛ ተኛቱ በር Habiibti nyaata nyaanne bar akka ispoortii galee hin jira bar waa takka afaan hin qabne. ቢከኛ ተኛቱ ምትኸኒስ ገዝቴ ቢከ ጎሬላን ጅሩ ደይናራ Goriillaa. ilkeetti waa hidhadhu jechuu fi Habiibti akka waan nama lubbuu qabu bakka goriillaan jiruudhaan dheettaa. eenyu lubbuu wallaahi ni qaba lubbuu fiiguu jira garuu fiiguu hin dandeessa ammas biratti bikkatana toop dubbiin fiiguu hin dandeessa Hantuuta bar nama hantuuta dheessitu bakka goriillaan jiru dhaqa. indee maaliif hin dheessine hantuuta hin jibba Kun olaale. ati rakkoon kee waa hunda hin himime asirratti rakka dheessi waliin way amma hantuuta sodaatti. Abo hantuunni biyya kana barta biyyaati miti bar saree geessi bar guddaa kana bar. Isiin amma asirra jirti jechuudha. Hantuuta sodaadha hantuuta qabeen fidiin asirratti maaliif ayiranii taadha faate miistira godhisiin hin jenne ni gadda. Duddubbee keeyyuu deddeemaa jirtu fakkaatti bar. Hantuunni warnoo yalaas ka'ee jennaan yatta hiitee fiiddee kaate hantuuta miti adaa saree. Deebitee maal jettira? Sareedha hantuuta miti atis sareedha biyyaa. Waan kana mistirii godhina hichiitii godhini mini.
Otu miiciyyoon hin taatu wallaahi. Gaayis sareen hin sodaadha. Sareen dhuftee fiigee iyyeebitin. Hayi shuguxii wayi shuguxii fiideenan. Haadha faadhee miistira godhaa namni akkatti nan beeku hin jaani. Hunaasi dhuftee himti. Anantoota bichaa sodaadhaan. Antoota sodaadhaan guys. Wallaahi haadha faadhee hin taatu. Antoota hojjan arguu baadhee natti tola. Antoota Ani sareen jaaladhu. Hantuuta illee dila osoo hin ta'in hantuuta ni jibbamanii hin sodaadhu. Garuu saree sodaa. Antoota inshallah odoo afooti waan barbaade naqatee dhugeetiin jedheti. An saree fi an uumama kiyyaan wanti hin sodaanne wanti hin sodaadhu saree fi jawwee qofa. Inni taasisu simbiraa baata badhaa tole. Okay, bye. Tokkummaa hantuuta ni jibbamanii sodaadhu saree fi jawwee jibban. Hangizee biyyaatu hanganni akkana afoo kiyya madaabaraa mureetiin jedhu carqee afaanii guuttadhe akkana gizee qufaan na qabee jedhee akkasi qofa. Hafuura takka hatti shoon jedhu osoo du'e. Amma maal Biyya kana namni wanni yeroo jalqabaatiin lafaan na dha'e isaa bara. Hantuutan sodaadhaan guys. Anuu sodaadha. Yalla amma kan itti bilbili mucaa mee kan eegan jira sa'aatiin jette. An sa'aatii galgala kana naan bahuun fedhu bara. Yalla kan itti dawwale. Sayaartii gubbaarraan bara. Nanti aga jinjana eegalte kana makiin hin diimanne. Yaamiin jiraan ishee. Yalla bakka ish. Gizee okay. Hanqasitti haatee nyaasu marra. Akkam jirta yeroo akka irraa munaaniisa fakkaattee jirta mashaallah. Ayirti beela guys irraa fudhataaf godha.